Hayyee ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya baga nagaan gara chaanaala Ajab TV'tti dhuftan isiniin jenna. YouTube keenya subscribe taasisuun dagatina. Gamanumaan gara qophii har'aaf qopheeffanneetti dabarra nu hordofa. Jaalalaa fi kunuunsi maatiin ilmaan isaaniitiif qaban dhala gara boodaatti wayita isaan dullooman isaan kunuunsee qabeenya isaanis dhaalu horachuuf akka tahee wal nama hin gaafachiisu. Maatiin kamiyyuu wayita umriin isaanii dulloomee qabeenya qabanis to'achuuf humna dhaban ilmaan isaanii dhaalchisuun waan baratamedha. Ta'us garuu oduun tibbana gara Chaayinaa irraa dhaga'ame tokko ajab nama jechisiisa. Haadha ilmaan sadii kan taate manguddoon biyya Chaayinaa maqaan isii Liu jedhamtu tibba kana qabeenya isii doolaara Ameerikaa miliyoona 2.8 ilmaan koo osoo hin taane saree fi adurreen koo akka dhaalan jechuun beeksistee jirti. Manguddoon kun maaliif qabeenya isii ilmaan ishee akka hin dhaalchifne yeroo gaafatamtu ilmaan koo kun wayitan ani dhukkubsadhee turetti yeroo muraasaaf illee haala fayyaa kootii na hin gaafannee jetti. Kana qofaa miti inumaa dhufaniis na dubbisanii hin beekanii jechuun dubbatti. Wayitan dhukkubsaddetti saree fi adurree kiyya qofatu na waliin ture kan jettu manguddoon kun qabeenya isii kanas saree fi adurree koo akkanaaf kunuunsitan jechuun kilinika fayyaa beeyladaa naannoo sanaatti dabarsitee kennitee jirti. Qondaaltonni giddugalaa waajjira muummee damee galmeessa ragaalee hawaasummaa Shaangaayitti argaman dhimma kana ilaalchisuun yaada kennaniin manguddoon kun maallaqa ishee hunda harka kilinika beeyladaa keessa galchuun gaarii akka hin taane akeekkachiisuun bineensonni manaa kunneen sirnaan akka kunuunfaman mirkaneessuuf nama isheen amantu kilinika beeyladaa sana to'achuuf muuduu akka qabdu ishee gorsinaas jedhanii jiru. Taateen kun tibbana miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'uun akkuma namoota hedduu ajab jechisiisee aboo osoo saree sana taane warri jedhanis danu. Hayyee hordoftoota keenya turtiin waliin taasistan irraa akka waa barattan hin shakkinu. Yaadaa fi gaafii qabdan yoo jiraate koomentii irratti barreessaa isiniin jecha viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.